السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفونه جرت أمتا قشتي أمتا جلالها في أمتا كبجا أكم جرتني فياك السني نجني سنبدا الحمد لله رب العالمين نجرا قلت ربي أرى اللي ديبني ولدت أفني جرا هردفتوتا في جالتمتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا جنو يوتيوب هندم تكيسني يو جرتو kabajamtoota koo isiniin jedha iddoo isin jaraadhaa isin kabajamaadha galatoomaadha jajjabeessuu na jajjabeessanii asiin nageessanii jirtanii rabbii gaditti ammallee akkana jajjabeessitanii fi akkana faanaa taatan abdii isinirraa qaba inshaallah. Obboleewwan kiyyaa har'as viidiyoo tanaan qabadhee dhufee viidiyoon qabadhee dhufellee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun gameettiin dubartiin jabduun hayyittii haati teenna du'aan asirraa boqottee jirti jechuudha. Yeroo dheeraadhaa fi dhukkubbiin akka turte namni hundumti keessanii quba qabdan jedhee yaada. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun rabbiin fuulli rabbii isitti haa tolu rabbiin diriisii hundumaayyuu isiif dhiisee isiif haa araaramu. Wallahi hedduu nama dhukkubsa yaa'u guyyaa ofii hundumtuu hin oolu jechuudha. Wallahi artistii haadhateen tana jajjabee dubartii jabduu tana dhiyeenya kana gaafa masarat dhaabaadhaa dhaxxee uffata waa hunda bittee fi algaallee bittee fi televezyiiniillee bittee fi dhaxxee biratti heette sahun hedduu takkaan fayyite jedhee akka nama tokkotti viidiyoo san daawwadhee hedduu takka qalbiin tiyya na gammadde jechuudha. Gaafa saalaalee hin haasoftii hin dubbattii waan gaafatanillee hin deebistii jechuudha gaafa sanii. والله ربي يسيفها أرارمو إنا لله وإنا إليه راجعون كبسي إفهموا والله ربي يسيفها أرارمو هادتينا ربي نديهم إسي جينتان إسيها قمتيزو إن شاء الله والله هدو نما الأكبسة هاتا أغاروكا وربي في دوان قرأ هنجر ربي مرمو هنتاتو hundumti keessaniyyuu akka rabbiin isiif dhiisu dilii hundumaayyuu akka rabbiin isiif dhiisee isiif araaramu du'aayii godhaa fi du'aayiin barbaachistuudha. Wanni godhan hin jiru nafseen hundumtuuyyuu gaafa dhalatte irra duutee jedhama mire. Kanaaf rabbiin isiif haa araaramu dilii isii hundumaa dhiisee fi rabbiin nama jayina ta'an gammadu isii haa taasisuu teessuus yollaa nabiyyoota isiif haa godhu inshaallah. Akkasumas maatii firoottan isii hundumaafuu jajjabinni akkasuma uummata oromootiif aartii akkasii fakkeenya isii godhatanii fakkeenya isii of duratti ilaalaa jajjabina waa hedduu irraa barataa dhufaniifis hundumaafuu jajjabina haa kennu jechuun jaaladha. Hedduu dhugaa dubbachuuf yeroo masarat dhaabaadhaa abbaan qabeenyaa alarraa kan maqaa isaa kadhamu hin barbaanne mallaqa galii galchee fi algaallee bittee fi televezyiinii bittee fi uffata salaataa bittee fi saamunaa lookshinii qaamaa bittee fi shittoowwan garaagaraa bittee dhaxxee gaafa isiin teessiftee mana kaan keessaa mana algaadhaa san tolchanii tasbaasanii itti agarsiisanii akkasitti teessiftee isii haasofsiiftu san bakka fayyitee jirti jajjabaattee jirtee hanga dhugaa dubbachuu baay'ee keessi koo na gammadee haa ta'u malee guyyaa ofii namni guyyaa ofii eeggatee nin deema. Guyyaa ofii namni kamiyyuu namni hanqatu hin jiru jechuudha. Rabbiin nama jeennataa isii haa taasisuu diliisii isii hundumaa isii faadhiisu jechuun jaalanna obboleewwan kiyyaa hedduu akka qarqaaramtuuf gaafataa turanii yaalallee hamma yaalaa ture uummanni oromollee bira dhaabbatee haa galatoomanii hundi isaaniitu ilaaf keessa waa humni danda'in bila dhaabatanii wal'aansas akka argattu akka yaalamtuuf yaalamaallee turte. Yaa'u guyyaa yoon gaafa ga'e yaalli yookaan qorichi du'arraa nama hin hambisuu namni kamiyyuu gaafa midhaanii bishaan isaa gaafa dhumatee jedhee nin deema jechuudha. Wanti isa hambisu hin jiru. Wanti kamiyyuu wanti isa hambisu hin jiru jechuudha. Namni kamiyyuu guyyaa isaa kan oolu hin jiru. Rabbiin inshaallah nama sabrii fi jajjabinaa maatiif firoota isii hundumaaf uummata Oromoo jaalattootaa fi dinqisiifattoota isii hundumaayyuu jajjabina haa laatu. Dhugaa dubartii jabduudha hundumaafuyyuu fuulli rabbii sitti haa tolu jennaan haadha teenya jajjabee dubartii teenya dubartii Oromoo jabduudha.
kanaaf hundumti keessaniyyuu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun du'aayii godhaafiidha akkuma amantaa keessaniitiin akka rabbiin gubbaa kanarratti dhukkubbiidhaan baay'ee hubamtee baay'ee miidhamte akkuma beektanii baay'ee miidhamaa turtee miidhamtees namni dagatamtees deebitee akkasuma sagalee ta'anii fi erga akka qarqaaramtu godhanii qarqaaramtee wallaansallee argattee gara yaalaatti illee deebitee har'a garuu guyyaa midhaanii fi bishaan isii dhumatee jennaan gara fuula rabbii deemtee jirti. Sabira jajjabina namaatiidhaaf haa kennu isiniin jedha hundi keenya achuma deemna jabaanis laafaanis gurraachis adiinis diimaanis haganumaaf wal jibbina jechuudha yaa. Kagaafa guyyaa dhiisiin dhibamtee qarqaarsaaf gaafatan namni muraasa qofa awwaate jechuudha. Garuu hadha du'a isiirra nama meeqa awwaatamu kumaatamaan gayyaa jechuudha. Subhaanallah yaa Oromootiyya. Qarqaarsa hin qarqaarru jechuu osoo hin taane nuti garuu yeroo jirrurraa yeroo nafseen namni tokko asirraa darbe yookaan namni tokko boqotee kan nuti dammannu jechuudha. Hundumaafuyyuu hara dhateennaa dubartii Oromoo jajjabee fakkeenya nama hedduu taatee turte. Rabbiin fuula rabbii sitti haa tolu dhiisii rabbiin isiif haa dhiisuu isiif haa araaramuu jennaani hedduu nama dhiba dhugaa dubbachuuf haganuma kini oduuti yaalamtus hamma feetis taatus hamma feetis beekamtiis qabaadhu gaafa guyyaan ta'e dhumte duuti osoo waa baranne silaa du'ataan irraa barannaa garuu nuti asumaa wal garagalchinee asumaa wal jennee safuu cabsinee amantaa gadhiisnee wanna hedduu keessa seennee hulluunneetuma qotiisaa uumaa argine irraa xiixaa boollaa jechuudha. Garuu ammoo hin duunaa gaafa duune wanta har'a dubbadhe wanta har'a godhe wanta har'a jedhetuun irraa na gaafataa rabbiin waan jedhu jecha sana bichaa daganne rabbiin nu keessaa fudhate jechuun maal akka ta'e hin beeku anaaf sillee jechuudha. Rabbiin namuuf yaadatu nu haa taasisu obboleettiitii obboleessa kiyyaa duutitu waa hedduu nu barsiifti. Haa ta'u malee garuu iyyuu nuti du'a tanarraa namni hin baranne waa barachuu iyyuu hin dandeenye rabbiin anaaf sillee nama waa irraa baratu rabbiin nu haa taasisu. Wallaahi guyyaan namiituu iyyuu gaafa gahee jedhe kinoo akkanuma deemna jechuudha. Kan jabaates kan laafes beekamtiis qabaadhu wanna feetas ta'i inuma deemta jechuudha guyyaan kee gahee jennaan. Rabbiin nama waan gaarii facaafatee gaafa asirraa deemes waan gaarii hammatu nu haa taasisu. Wannuma hadha facaafatte hammata obboleettiitiyya anaafatillee waan nu eeggatu hin beeknu. Azaaba yoo jedhan arrabarra salphachuu dandeessi. Wallaahi rabbiin nama milkaa'u nu haa taasisu. Inshaallah nama duniyaa tanarratti waan gaarii facaafatee gaafa gabbu'ee fuulduree qabriidhaa tan haati ta'e tan abbaan kee silaa haatitun osoo taate haatitun nama biraa adda si baaftu sani guyyaa sani rabbiin waan ragaasii dhaabbatu ragaasii baatu rabbiin nama qopheeffatu anaaf sillee nu haa taasisu obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Yoo waan biraas dadhabde yukeerii yaadi yoo ila obboleessa keetii obboleettii teetii yoo waallee godhuu dadhabde yoo waa godhuu dadhabde qarqaaruus yoo dadhabde biyaansi afaan keeriidhaa keeriin akka amantaatitti jechi arraba keetirraa bahu jechi bareedduun qixxee sadaqaati jedhama. Kanaa jennaan yoo dadhabdes nama tokko yoo nama hamileen cabe tokko yoo argite hiriyyaa ta'e nama hamileen cabe tokko yoo argite yoo dandeesse qarqaari yoo hin dandeenye abshir jedhini hamileetti wari jechi sun ammoo kennaa caalti sila taateef obboleettiitiyya. Kanaaf obboleewwan kiyya biliis hamilee walii buusuuf hin fiiginaadha. Hamilee walii buusuuf hin kaatinaadha. Hamilee walii buusuun bu'aa takkallee hin qabu. Rabbiin nama hamilee waliif ta'u nu haa taasisu. Nama hamilee wal buusu osoo hin taane nama hamilee waliif ta'u rabbiin nu haa taasisu inshaallah. Obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu akkuma amantaa keessaniitiin haadha kennaa dubartii Oromoo jabduu turte rabbiin namaa fuulduree rabbii isitti haa tolu. Rabbiin rahmata ofiitii isii haa yaadatu dilii isiitti hundumaayyuu isiif haa dhiisu du'aa'ii kadhadhaa fi haadha teenna tanaayyuu akka rabbiin dilii hundumaa isii dhiisee isiif araaramu jechuudha. Inshaallah viidiyoo isinirratti hin dheeressu
Viidiyoo kana yeroo daawwattan like share gochuuf hin dagatinaadha. Du'aayii akka amantaa keessaniitti du'aayillee kadhachuuf hin dagatinaadha. Isiniin jedha viidiyoo biraatti haga walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.